Lintra. Oltiin nagaa dhaggeeffattoota keenya kun raadiyoo BBC Afaan Oromooti sagantaa galgala har'aa waliin ani galatoomaati. Ajjeechaa Oromiyaa keessatti raawwate irratti koomishiniin mirga namoomaa Itoophiyaa ibsa baaseera. Hanga nageenya mootummaa naannoo Oromiyaa garuu ibsichi dogoggoradha jedhu tarkaanfiin fudhatame madaalawaadhas jedhu. Makiinaan tokko nama 30 yoo qabate namni 30 baduurra namni tokkochi baduun dirqama ta'a. Tarkaanfii madaalawaa hin taane bakkeen itti fudhatame hin jiru. Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork OMN Finfinnee hojiitti deebi'uuf karri banaadha jedha abbaan taayitaa Broadcast Itoophiyaa. Hawwinullee barbaannullee qilleensa irratti deebi'anii uummata isaanii biyya isaanii fedhii akka tajaajilan. Olmaa dhaddachaa dhimma Jawar Mohamadif fi namoota biroollee harkaa qabnaa ani galatoomaati nu waliin tura. Olmaa mana murtiitiin haa eegallu obbo Jawar Mohamad hakima dhuunfaa isaaniitiin akka yaalaman manni murtii ajaje. Manni murtii federaalaa sadarkaa jalqabaa dhaddachi ramaddii araadaa beellama har'aatiin raawwii ajaja beellama darbee fi ragaalee qorannoo duraa abbaa langaa dhaggeeffateera. Dhaddacha ka hordofaa ture Habtaamuu Xibabuu daqiiqaa muraasa dura bilbilaan dubbiseen ture. Tole baay'ee galatoomii Baqqalaa mana murtii federaalaa sadarkaa jalqabaatti dhaddachi ramaddii araadaa guyyaa har'aa kana ajajawwan manni murtichaa yeroo darbe yookaan guyyaa wiixataa galmee qorannoo duraa obbo Jawar Mohamad irratti kenne raawwii isaanii dhaggeeffachuudhaan ture kan inni eegalee haaluma kanaan shakkamtoonni qorannoo dhibee COVID-19 akka taasisan manni murtii ajajee ture. Koomishiniin poolisii federaalaas ragaa Inistituutiin Fayyaa Hawaasaa Itoophiyaa erge qabatee guyyaa har'aa kana mana murtiitti dhiyaateera. Ragaa kanaanis obbo Jawar Mohamad Baqqalaa Garbaa Hamzaa Adaanee yookaan Booranaa fi Shamsaddiin Xahaa dhibicharraa bilisa ta'uun isaanii dhaddacharratti himameeti kan inni jiru. Gama biraatiin garuu gaazexeessaa OMN kan ta'e Mallasaa Dirribsaa qorannoon dhibee COVID-19 akka hin taasifamneef mana murtichaatti himeeti kan inni jiru. Gama biraatiin dhimmi ajajni irratti kennamee ture dhimma fayyaa obbo Jawar Mohamad ture dhaddacha darbe irratti manni murtichaa obbo Jawar Mohamad adeemsa jiruun tajaajila yaalaa argatan jedhee ajajeeti kan inni ture. Dhaddacha har'aa irratti garuu obbo Jawar Mohamad tajaajila wallaansaa osoo hin argatiin akka jiranii fi ammallee dhukkubsachaa akka jiranidha kan dubbatanii. Yaaddoo lubbuu isaaniif qaban irraa kan ka'es ogeessa fayyaa dhuunfaa isaaniitiin yoo ta'e malee ogeessa fayyaa isaan hin beekneen wal'aanamuu gonkumaa akka hin barbaannedha kan dubbatanii. Haaluma kanaan guyyaa wiixataa yookaan immoo guyyuma beellama yeroo darbee galgala jechuudha abbaan alangaa fi qorataan poolisii isaan biratti argamuudhaan ogeessa fayyaa dhuunfaa isaanii fidatanii wal'aanamuu akka danda'an itti himanii akka turan obbo Jawar dhaddacha irratti himaniiru. Haa ta'u malee waqtii sanatti bilbila ogeessa fayyaa isaanii argachuu waan hin dandeenyeef guyyaa ittaanutti ogeessi fayyaa kun akka dhufu taasisuu isaaniitti kan dubbatanii. Haa ta'u malee ogeessi fayyaa kun seenee isaan yaaluu akka hin dandeenye fi akka dhorkamedha. Poolisiin federaalaatis hospitaala rifaraalaa koomishinii poolisii federaalaatti yaalamuu qabu eegumsa ni goonaa fi jechuudhaan dubbatanii. Haa ta'u malee obbo Jawar wanti isaan kaasan Hacaaluun du'eera Jawaartu hafee jedhamaati kan inni ture. Poolisiin federaalaas kanumaaf eegumsa cimaa naaf gochaa jira ani dhaabbilee fayyaa mootummaa tuffadhee miti. Manni murtichaas yaada garee lamaanii erga dhaggeeffate booda obbo Jawar Mohamad hakima dhuunfaa isaaniitiin akka yaalaman guyyaa har'aa kana ajaje kenneera jechuudha. Tole Habtaamuu galmeen kun har'aa kun ragaalee abbaa langaa dhaga'uudhaaf ture ka beellamame ragaaleen abbaa langaa dhagahamaniiru. Eeyyeen beellama har'aa irratti abbaan alangaa ragaalee namoota 3 dhiyeeffachuu isaati kan himee jiru. Haa ta'u malee isaan keessaa ragaalee namoota 2 guyyaa har'aa kana jecha isaanii kennaniiti kan isaan jiranii. Manni murtichaas jechi ragaaleen kun kennan gara barreeffamaatti jijjiiramee gara galmee akka seenu ajaja kenneeti kan inni jiru. Akka waliigalaatti manni murtichaa iyyata shakkamtoonni fi abbaan alangaa dhiyeessan akkasumas immoo jecha ragaalee abbaa alangaa kunneen hafan yookaan kan biroo dhaggeeffachuudhaaf hagayya 18 bara 2012tti beellama qabateera. Oduun gaggabaabsee isinitti hima. Sa'aatii 24 keessatti namoonni haaraa 1778 Itoophiyaatti vaayirasii koronaa vaayirasiin qabamuun 20 ammoo lubbuu dhaban. Lakkoofsi waliigalaa namoota vaayirasichaan qabamanis 36 siqeera. Yuugaandaatti manni murtii maatii ijoolleen isaanii yeroo da'umsaa du'aniif beenyaa $84 murteesse. Manni murtii heeraa biyyattii mootummaan haadholiif tajaajila fayyaa booraa kennuu hanqachuun mirga heeraa isaanii sarbaa jira jedhe.
Dooniin Liibiyaarraa imalaa turte dhohuun yoo xiqqaate namoonni 45 du'an. Dooniin kun imaltoota 80 feete akkuma imala eegalteen buufata doonii Liibiyaa Zuwaaraa jedhamutti dhoote. Dhaabbanni teeknooloojii Apple kaampanii Ameerikaa yeroo jalqabaaf $2 tiriliyoona 2 baasu ta'e. Dhaabbanni bilbila iPhone gurguru kun daldaluma weerara koronaa vaayirasiin qabbaneessa keessatti gatii guddaa kana kabaase. Oduun isaan kanneen. Odeessa taanutti wayitan cahu koomishiniin mirgoota namoomaa Itoophiyaa qaamoleen nageenya tarkaanfii humnaa kamadaalawaa hin taane fudhachuurraa akka of qusatan waamicha dhiyeesse. Koomishiniin kun hiriira Oromiyaatti gaggeeffamaa jiruu fi miidhaa qaqqabaa jiru irratti ibsa kenneen lubbuun namaa darbuuf miidhaan qaqqabuu ibsee jira. Lakkoofsi namoota ajjeefamanii meeqa akka ta'e koomishinichis ta'e mootummaan amma dura waan jedhe hin qabu. Namoota ajjeefaman keessaa Harargee Bahaa Aanaa Dirree Xayyaaraatti ka ajjeefame Faarid Abdii erga fuudhee reefu ji'a 2 guutee jedha obboleessi isaa Diinee Abdii. Obboleessi Faarid Abdii Mahamad jedhama. Inni kun nama umriidhaan amma dhiigni isaa waggaa 30 ta'a. Qabsoodhaan keessatti ilmi adeera yaaqu alwaan Kamaal jedhama. Hidhoo Ameerikaa kan dhiitan keessa jechuudha. Akkasitti haasoma geessinannee buufata geessinannee waggaa nuti haanuu jechuudha. Baay'ee kaafannee ambulaansii yeroo keessatti qabuun dandeenye akkasitti baay'ee keessaas buusanii jechuudha. Battalumatti rasaasa 3 rukutanii ajjeesan. Haalli yeroos ture maal akka fakkaatu natti himee mormii keessatti dhaawame jechuudha Fariid. Mormii cimaa gaggeeffamaa ture yeroo san keessatti namoonni gala jaamuu miti xiqqaa guddaadhaan dhiiraa dhalaadhaan akkasii baanee jechuudha. Yaadannoo dhageessisaa ture yeroo sanitti raayyaan isaatis akkasitti uummatoota addaan faffacaasuudhaaf yaalii godhee garuu milkoonni eegasboota humna dabalataa ooraal tokkoo fi waan achi 4 dabalatanii jechuudha. Uummattoota hunda addaan faffacaasan namoota dhooman kana kararraa hafuudhullee nu dhoorkan jechuudha yeroo sanitti. Akkasitti gaanuti hanga dandeenyutti humna keenya ijuu baadhannee baay'ee kaafannee jechuudha. Yeroo sanitti geessinannee guukaanu uummattoota bakka baay'ee geessitanii asumatti haaduu hin jaan. Ammoo balisi yeroon ichi keessa jira kadhoome kun kaadee hiyyaati. Kabaayyaa yoomuus adda hiyyaati jechuudha. Isaan akka malee rukutamanii jechuudha. Cabanii taa'u jiran mana tokko obsaa Iliyaas Jaamanii akka malee mataa kana keessa wasaan jaadhaan jijjiiranii jechuudha. Innis mana jira jechuudha. Obboleessi kee lubbuun dabre kun dhiyeenya kana bultii ijaarrate yookaan immoo akka fuudhe dhageenye? Sirrii anillee fuudheeti ji'a lama amma eega fuudhe aruusa jechuun aruusa taa'u jira. Fuudheeti baatii 2 torbaan 2 amma baatii 2 torbaan 2. Dhimma ajjeechaa iddoo adda addaatti raawwatame irratti kan dubbisne hoogganaan biiroo bulchiinsaaf nageenya Oromiyaa obbo Jibriil Mohaammed tarkaanfiin bakka adda addaatti fudhatame madaalawaadha jedhu. Ibsi baasii dogongoroota hedduuf keessaa qaba. Tokkoffaa mirga hiriira nagahaa waamamee jira. Kan yaalame oggora moo hiriira jettee yoo ilaalamu oggora. Inni lammaffaa dogongorri isaa hiriirri kan taasifameef warri hiriiree hooggantoota paartii isaanii gadi haa dhiifamu jedhanii hiriiranii jedha. Namni to'annaa jala oolee waan miseensota yookaan hooggansa paartii waan ta'aniif seera cabsanii. Sadaffaan madda odeeffannoo isaa feesbuukiidha. Odeeffannoo argate kanaayyuu qaama dhimmi komiin irratti ka'ee waan gaafate hin qabu. Iddoo adda addaatti akka magaala Shaashamannee Awwadaa Gadaba Saasaa kanatti namoonni akka du'an odeeffannoon qabnaa. Koomishinichi illee humni poolisii humni nageenyaa humna barbaachisu wal fayyadameera waan jedhu kaaseeraasin gabaasni amma yoonaatti qabdan maayinni. Kuni maayinni oggoratu geggeeffame karaa cufuudhaaf yaaliin taasifamee jira. Qabeenya namaa saamuudhaaf yaaliin taasifamee jira. Geejjiba caccabsuudhaaf yaaliin taasifamee jira. Imaltoota gubuudhaaf beenzila xarmusitti naqamee kibriitti qabsiisanii yeroo makiinaa qabsanii itti darban nama hagamtu dhumuu danda'a. Makiinaa kan keessatti inni jiramu hin madaalta. Kanarraa kaatee yeroo fudhatu makiinaan tokko nama 30 yoo qabate namni 30 baduurra namni tokkotti sun baduun dirqama ta'a. Kuni tarkaanfiin madaalawaan qaamni nageenyaa fudhatanii jiraata. Kuni kaleessas boonusif taanis kan itti fufuudha. Kanaafuu amma tarkaanfiin fudhatame madaalawaadha naan jechaa jirtu? Tarkaanfiin madaalawaa hin taane bakkeen itti fudhatame hin jiru. Kuni ibsuun hin danda'ama. Dodola irratti tarkaanfiin fudhatamee jira. Inni jira madaalawaatu fudhatame. Poolisiin madaa'ee jira. Kaabineen dhahameetiin ajjeefame jira. Nama ajjeesisanii dhaabbachuu danda'an tarkaanfii fudhachuun yoo san ta'uu baate olaantummaan seeraa eessa jira. Jiraattota amma ka dubbisne keessaa fakkeenyaaf Awwadaayitti namni tokko harka duwwaa kan karaatti sagaleedhuma dhageessifachuuf harka duwwaa kan karaatti baane namni nu biraa rukutamee kufe kan jedhu kan akkanaafaa jira. Tarkaanfiin fudhatame hundumtuu madaalawaadha gaafa jettan wantoonni akkanaa hundumayyuu ilaalcha keessa galchitaniittu.
lafeen komeen irratti jiru yoo jiraate gadi bu'anii ilaaluu hin danda'ama. Odeeffannoo qabuun immoo kan amma ati kaafte yoo si kaase madaalummaa kan hararratti tokkoyyuu gaafii tokkoyyuu hin qabu. Sababni isaa maa inni karaa cufamee karaa cufuu booda bira dabramee loltuu irraa meeshaan waraanaa dhahamee meeshaa waraanaa irraa fudhatanii isa jalqabaa irraa fudhatamee lammataa irraa fudhatamuudhaaf yeroo deemame inni sadaffaa bira jiru immoo tarkaanfii fudhatee jira. Bifuma wal fakkaatuun baankii cabsuudha. Gizee deebi'anii gizee afuraffaa irratti waan godhamu wallaallaan tarkaanfiin keessaa fudhatame. Sanuu qindeessaan laalamee keessaa fudhatame of eeggannaadhaan. Garuu fakkeenya kaasuun hin danda'u obbo Jibriil. Fakkeenyaaf gada basaasaatti imaamni masgiidaa tokko haadha warraasaa wajjin kaajjeefame faatu jira. Kuni fa'aa amma akkamittiin tarkaanfii madaalawaadha jedhamuun danda'ama. Bakka tokkotti harcaatiin yookaan hanqinaaleen keessaa mul'atu hin jiru jechuun hin jiraata sun. Kanaaf wanni qulqullaa'u hin jiraata ammallee kana hin jedhaa jiru. Garuu yoo walitti hidhaatee ilaalte waan ta'e keessaa parsantiin olaanaan tarkaanfiin fudhatame madaalawaadha jettee fudhachuu dandeenya. Tarkaanfii marsaa kana fudhatame keessaa xiqqoo qulqullaa'uu qaba jedhee yaadu isa asaasaa kaatee amma kaafte. Isa asaasaa amma kaafte yaada lamatu jira. Yaadni tokko hawaasa kaatee amma kaafte kana. Yaadni biraa immoo maa inni caasaan nageenya yeroo socho'u imaamni kun baangaadhaan nageenyaa tokko reebee dhahee isa booda namni lammaffaa isa jiraa jiru tarkaanfii fudhatee tarkaanfiin sun immoo isaa fi maatii isaallee miidhe kan jedhu jira. Caasaan nageenyaa sun immoo madaa'ee hospitaala jira. Kun itti gadi hiiqanii qulqullaa'uu barbaachisa. Lakkoofsaan hin beekama caasaa nageenyaa yookiin qaama mootummaarra namni du'e kan jiraattota yookiin nama warra hiriira bahanirraas ka du'e lakkoofsaan gabaasni isin bira gahee jira hin beektu. Qulqulloofni sirriitti qulqulleessanii dhufuu barbaachisa. Sababni isaa bara kana kan ati sitti himamuu fi kan ati argitu gizee tokko garaagarummaa qabu waan ta'eef yeroo gurmaa'ee dhume isin ibsuu danda'a. Katumuraatiin ajjecha artiist Haacaaluu Hundeessaa hordofee miidiyaaleen tarkaanfii ugguraa yeroo irratti fudhatame keessaa tokko ka ta'e Oromiyaa Miidiyaa Neetwork istuudiyoon isaa Finfinnee jiru eega cufamee baatii lamaaf guyyoota muraasatu hafa. Daayirektarri itti aanaa abbaa taayitaa biroodkaastii Itoophiyaa obbo Wandoosan Andu'aalam OMN dabalatee miidiyaaleen tarkaanfiin irratti fudhatame filannoon hojiitti deebi'u harka isaanii jira jedhan Bizuu Warqa Olaanaatu dubbise. Miidiyaaleen tarkaanfii irratti fudhatame wajjin wal qabatee kana balleessitanii jirtanii kana sirreessuu qabdan jennee waan kaafnee irratti xalayaa barreessineerraa waan san irratti barreessine laalanii of sirreessanii gara qilleensatti deebina waan jedhu yaada yoo qaban jeesuun amma Oromoos dhumaa jira. Achii kaasee gara hojii deebi'anii jennee akka abbaa taayitaa biroodkaastingii Itoophiyaa. Garuu kun isaan harka jira. Fooyyeessanii daandiitti deebi'anii waan ummataaf waan biyyaaf ta'uu qabu hojjetanii pilaas komitmentiin wajjin galanii wajjin illee wal qabate isa eeganii seerannaa eeganii hojjechuu fi yoon gaafatan ammallee saspeendi qabuun yannaa dhumatu deebi'anii qilleensarra ba'uu danda'anii kun ka murtaa'u isaanumaa. Tarkaanfiin fudhatamee ture tarkaanfii yerooti jechuudha. Malee miidiyaaleen akka OMN kan amma Finfinneedhaadha hojii dhaaban. OMN dabalatee jechuudha. DW dabalatee biyya keessatti seera biyyattiitiin hojii hojjannaa jedhanii heeyyama kanurraa fudhatanii temporaarii saspeendi qabuun gara qilleensaa deebi'uu danda'an. Garuu gara qilleensaa deebi'uu fi xalayaa barreessine irratti kana darbitaniiftanii seera kana cabsitaniiftanii jennee qabatamaan waan camsaasa irratti oolchan maal akka jedhan jechuu isaaniitiif immoo maal akka cabsan clearly barreessineerraa isa sirreessanii rakkoo jiru furanii yoo dhufan welcome. Abbaan taayitaa biroodkaastingii Itoophiyaa kanuma barbaada. Miidiyaalee cufuudhaaf, miidiyaalee balleessuudhaaf, miidiyaalee biyyaa baasuudhaaf miti tarkaanfiin kun fudhatan. San booda adeemsa qaban sirreeffatanii qilleensatti deebi'uudhaaf ammas karaan banaadha jechuudha. Karaan banaadha. Biyya ka jajjabeessinu qofa utuu hin ta'in hawwinullee ka barbaannullee qilleensa irratti deebi'anii uummata isaanii biyya isaanii fedhii isaanii akka tajaajilan hawwinaa kanaafuu hin deeggara. Xumuruu kootiin dura gamtaan Afrikaa tarkaanfii loltoonni maalitti fudhatanii fi hojiin isaan ammatti jiran kan fudhatama qabu miti jechuun maalii miseensummaa keessaa haqe. Fonqolchi mootummaa humna waraanaatiin gaggeeffamu yeroo ammaatti waan hojjetu miti. Hojiin akkasii dur hafee jedheera gamtichi. Dhaggeeffattoota keenya sagantaa raadiyoo keenya ka galgala har'aa kana boru walitti deebina. Horaa bula.